gulana wanti kun gulana akkam jedhee tanan sitti himamu kan nu beeku nu beeka garuu akkanan ta'inaadha. Maaliif wala hammatanii biyya tokko tokkummaa jettanii garuu tokkummaa jalatti tokkummaan dhugaa jira, tokkummaan sobaa jira. Soba tarree galchitanii tokkummaa jechuun eechuun nuun ga'u. Uummanni Oromoo kana barbaadaa, kana jibbaa, karra saabanii hanbeeleef minaan, handheeboteef bishaan, handadhabeef qabbana, hanbaqateef gaachana ta'ee daara baasee hankanaan ga'e. Alagaa oduun jedhin, fira oduun jedhin. Afaan bineensaati irraa ijoollee kaasee guddisee akka ijoollee ofiititti, akka ulmoo ofiititti na jalaan tuqinaa, kana akkanan godhinaa, kan isa tuqe kana ija kiyya tuqe jedhee ijoollee guddifatan fudhatees ulfina kennee kabaja kennee uummannis na haa kabaju na jaalannaan ilmoo lafaa kaasee guddise kana akka kiyyaatitti na jaaladha. Na jibbinaan biyya dhiiseetan isinii baay'ee. Waa baay'eetu jira garuu. Waa baay'eetu jira. Ta'us wal lolloo jedhan lakkii waliin lolinaa. Lakkii akkanan godhinaa, lakkii akkanan ta'inaa jecha isaanis ibidda fidanii dhufanii asiis immoo maaliif isaan wajjin ijjatta, maaliif isaan wajjin hojjetta, maaliif akkana taata? Garuu guyyaa tokkoon wannoo fidachuu hin danda'amu. Kanaaf kana gochaa jira. Ammas warri hin beekne beeka. Anan amma dubbadhu Oromoo afaan Oromoo kan amma ani dubbachaa jiru kun halkan tokkoon kan dhufu miti. Jarri tokko guyyaa takkaan diddaramtee akkana taatee akkanaan baatee jedhan miti. Odoo kana ta'e isaan guyyaa takkaan deebi'anii guyyaa takkaan afaan Oromoo dubbachuu danda'anii miti isa caalaa odoo godhan hin jibbanii hin jibban. Garuu biyya dagaagsuudhaaf uummanni Oromoo tokko haa ta'u. Wal jabeecha harka walii qaba. Ulfina walii kenna. Kanan jedha. Afaan Amaaraa dubbachaa ta'an godhe. Ana duwwaa odoon ta'in nama baay'ee dubbata. Kun ammeenya hin qabu. Akka kiyyaatitti. Nu maal jibbinaa wal qixxee haa taanu hoo jedhanii hin ta'u nuti kan